Harka fuune akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota Isaat Afaan Oromoo kun qophii dhimma keenyaati. Qophiin dhimma keenyaa marii obbo Leencoo Lataa wajjin taasifame kutaa lammaffaaf isa xumuraa qabatee isiniif dhiyaata. Qophii kana wajjin turtii gaarii. Mootummaa ce'umsaa keessa gaafa bahuudhaaf murteessitan dhiibbaan adda addaa akka ture kanaan duras irra deddeebitanii dubbattaniittu keessaas alaas dhaaba keessaas saba keessaas achimmoo wayyaanidhuma keessaayyuu dhiibbaan adda addaa akkasiin baatanii deemtanu akka ture yeroo adda addaa dubbattanii turtanii garuu xinnoo hin sardamamne ittuu obsa qabaachuun jiraatee bubbulamee ilaalamee haalli amma keessa jiru haalli qabsoon Oromoo keessa jiru haala geeddaramaa ta'e haala kan biraa keessa hin jiraatu ta'aa ture. Gaaffii gaariidha. Gaaffii deebisuun isaallee baay'ee ulfaataa ta'u gaaffiin kun. Maaliif utuu jedhanii waa'ee seenaa haasa'uun rakkisaadha. Waan hojjetame yoo dogoggora ta'e inni dogoggorre jedhanii mala biraatti barbaaduudha malee isuma gara gaggalchaa ooluun waan fayyadu hin qabu. Muuxannoo qabna turre gaafa mootummaa ce'umsaa seennu hin qabnu. Wanti yeroo sanaa fi sana boodas murteessine hundi qajeelaa ture hin turre. Haala haaraadha yeroo hundumaa waan haaraa murteessaa waan gaaga'aas murteessaa deemuun kee hin mala yoo lakki wanta akkasii yoon hojjedhe balaatu dhufa yoo waan akkasii jedhe balaatu dhufa jennee cinqachuu jalqabne hojiidhumatti hojjetamu. Gaaga'ama dhufuu akka malu dogoggoruu akka maltu beekaatu qalbii qulqulluudhaan ammatti kanatu na baasa jettee murteessita malee akkasanatti yaaduun hooggana hidha hoogganni akka waan murteessine akka murtii sodaatu godhaa sana beekuun barbaachisaadha naf fakkaata. Gaafa ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa bahuu hoogganaa ABO's gaafa deemee jedhu akkan dhagahetti akkan beeku isin boodatti turtaniiti kan baatan Finfinnee keessa sana akkas jirtanus dhagahan turre biyya keessatti hafuu yaaddanii turtan yaala sana isin kan boodatti haftan. Akka ni booda aanu wanti na godhe yaada akkasiin turre yaada biraati. Kuni biyya keenya jechuudha. Bakki an ture sun Finfinneen biyya Oromooti. Achitti akka keessummaa wayyaaneetti dhiyaachuun keenya qaanii duraati. Nu silaa nama biraa ka keessummeessinu isaan dhufanii mana keenya ol seenanii abbaa warraa ta'anii nuti keessummaa ta'uun mataansaa qaanii isa duraati. Seenaa keessatti waan hedduutti qaanfachuu qabnu. Sana dabalee immoo gaafa inni barbaadu ka'ii deemi yeroo inni jedhu kaanee deemuun qaanii lammataa ta'a. Kanaaf deemi jedhee hamma imimmaan buusutti na kadhate nan dide. Gaafa naaf ta'een ka'ee bahe murtii kootiin ajaja isaatiin hin deemu jechuurraa malee suni mala biraatu jira yaada biraan qabaadha jechuun turre sanum akka beekamu barbaada. Eentu deemi jedhee sin kadhate? Mallas. Baay'ee jedhee sin kadhachaa ture? Akkan dafee deemuu barbaada ture inni. Maaliif? Maali amma eegasii as akka hubachuu dandeessanitti ummati hundi hooggan akka hin qabaanne godhan. Namni sila ummata hooggan hundi yaa'ee ala kana keessa akka faca'u godhan. Har'a sanumatti jiran. Nama xiqqoosee ummati dhaga'u yookaan hin hidhu yookaan hin ajjeesu yoo inni ka baqatu ta'e immoo balbala bananii fi akka inni irraa deemu godhan. Gaafa sana sanumatti turan. Jarri kun yeroo dheeraa itti
qophaawanii itti yaadanii yoo kun dhufe kana goona yoo kun dhufe kana goona yoo kun dhufe kana goona jedhanii qophaaniitu dhufan. Humna taphaa gootanii hin fudhatinaa. Kanaaf deemii kan innaan jedhee yeroo sanaa namni hundi yaa'ee Oromoo kophaatti hambifatee OPDO isaa dagaagsee kunoo waggaa 25 bulchanii tapha seetaa. Gaafachi baatanii deemtanii eessa dhaqxan? Kaanaadaa dhaqxanii? Ilaa bahuu keenya bahiinsa dhumaa bahuu kiyya dura haasaa nagaatu baname nuu fi mootummaa Mallas gidduu. Jaarsummaa Isaayaas Afwerqiitii fi ambaasaadaroota biyya 2-3 wajjiniin. Isaaf si'a baay'ee nan dhaqan ture Asmaraa, Shaggarumarraa Asmaraa dhaqeetan namoonni keenya gariin London irraa dhufanii haasaa nagaarraa qooda fudhannaa. Yeroo biraa immoo as Washington DC kana hearing kongireesii ture sanaaf dhufee asirraa deebi'ee Shaggarittis deebi'eera. Kanaaf gaafa ofii bahu sadhumaa yeroon bahu hin gahe kana caalaa deemuu hin dandeenyu. Anis jaallan warra hafee bira dhaqee akkaataa itti aansinee qabsoo kana hooggannu irratti mariin godhamuu qaba jechuudhaan murtii kiyyaanin deeme gara Oktoobar Noovembar 92 na fakkaata. Isa booddee gaafa 96 natti fakkaata deebitanii biyya dhuftanii turtanii miti? Suni hojii maraataati. Kanaan duras gaafatame waan sanaa. Walgahii tokkotu Shaggaritti sagantaawee nu keessaa nama tokko akka idda bu'aa adda bilisummaa Oromootti ergamee kabraa immoo si faana dhufa jedhameeni inni akkuma biyya gaheen hidhamee idda bu'oota dhaabota biraas hidhan kun daba ta'uu natti dhagahameetin tarii yoo waa kanaan jijjiirama biraa fiduu dandeenye jechuudhaan ka'ee biyya dhaqee yeroo gabaabaadhaaf mana hidhaana tursee ammas deeminaan jennaan deeme. Mee xinnoon boodatti sin deebisa. Hoggansa dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaa kan baatan isin maaliif yookaan immoo akka kamiini? Gaafanii dhaabaratti fincilee hayyamaa hoogganaa malee Shaggar dhaqee dirqaman irra ture irraa na buusan sunarraayis qurraman qawwan karaa biraatti sadarkaa biraatti qabsicha irraa qooda yoon fudhadhe dhibdeen tokkolleen hin jiru jechuudhaan hooggana adda bilisummaa Oromoo dhuma 93 irraa jalqabee keessan turrean. Maaliif eeyyama dhaabaa malee dhaqxeedha wantichi? Eeyyee sun dogoggora guddaadha, kabadii guddaadha. So haala biraa jala ta'e du'aan nama adabsiisaa. Isiniyyuu dogoggora ta'u? Isiniyyuu itti amantu dogoggora ta'uusaa? Akka seera dhaabaatti eeyyee. Akka seera dhaabaatti hayyama malee ka'anii magaalaa mootummaan bulchaa jiru dhaquun qajeelaa miti. Amma gara ADAO'tti dhufna. Eega ABO keessaa baatanii turtanii booddee hirmaannaa siyaasaa irrattis dhaabdanii turtanii booddee adda dimokiraasawaa Oromoo ADAO yookaan immoo ODF'n dhaabdaniitu namoota yaadaan amantiidhaan ilaalchaan wal fakkaatan wajjiniini. Maaliif barbaachise? Maaliif karaa ODF'tiin siyaasatti deebi'uu barbaaddan? Kan duraa ani adda bilisummaa Oromoo keessaa bahuu hin barbaadun ture. Jireenya kiyya haftee achuma keessatti fixuudhaan barbaadan ture. Haalichi gaadi'aa ta'ullee obsaan achuma keessatti hojjechaa turuudhaan barbaadan ture. Na dadhabee akka ani karaa adda bilisummaa Oromoo qabsoo Oromootiin gumaachine tarkaanfii ka fudhate hooggana adda bilisummaa Oromooti.
Eega sun ta'ee booddee immoo malli nu baasu maali? Akkasumatti tan taa'amoo kan jedhu of gaafadhee taa'uurra waanan sila akka adda bilisummaa Oromoo fudhatu yaadotan osoo adda bilisummaa Oromoo fudhatee fedhu garii irratti hundaa'uudhaan dhaaba haaraa labsuu irratti kophaa keenya kiyya soon ta'in jaalleen amma tokko dabalannee marii waggaa caalu geggeessinee hin barbaachisaayii dhaabuma biraayyuu tolchuun yoo hin barbaachifne waan gootuuf hin qabdu. Adda bilisummaa Oromoo irraa moo maaltu adda nu godha kan jedhu kana hundaa'uu eega mari'annee booddee politikaa ifaa ka adda bilisummaa Oromoo irraa adda nu godhu irratti hundaa'uudhaan dhaaba haaraa adda dimokiraatawaa Oromoo bu'uuressinee jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo irraa maaliin adda taanaa? Nuti waa'een biyya walaba Independent Republic Oromiyaa ijaaruu sun ammatti barbaachisaa miti. Kanaaf federeeshiniin sabootaa kun yoo dimokiraatawe Oromoodhaaf irra bu'aa qaba. Ejjennaa adda bilisummaa Oromoo irraa adda nu godhu. Lammaffaa qabsoo hidhannoo nuti ala kana jirru kan ofii keenya biyyan jirre qabsoo hidhannoo irraa haasa'aa hafuun uummatas dogoggorsuu ta'a. Kanaaf qabsoo hidhannoo geggeessina hin jennu. Qabsoo hidhannoo maleessatu danda'ama jennee amannaa. Hin baasas jennee amannaa. Jenneetu akkasitti ejjennaa qaxbii jajjabaa irratti adda bilisummaa Oromoo irraa waan adda nu godhu irratti hundeeffamnee adda dimokiraatawaa Oromoo bu'uuressine. Kan biraa sagantaani adda bilisummaa Oromoo dhaabota saboota Itoophiyaa hafan idda bu'anii haasa'anii wajjin hariiroo tarsimoo ijaarrachuu irratti gufuu ta'ee ture. Nuti immoo akkaataa itti lafa kaayyanne irraa Itoophiyaa guutuu keessatti jijjiiramni akka dhufu akeeka keenya goonee waan lafa kaayyanneef kophaa keenya osoo hin taane iddaboota saboota hafanii dhaabota maqaa Itoophiyaatiin ijaaramanis dabalee wajjiniin hojjennee gara jijjiirama bu'uraatti deemuun ni danda'ama. Hin barbaachisas jennee kuni namootaan kadhatamnee yookaan dhiibamnee osoo hin taane uummata Oromoo fayyada jennee waan itti amannuuf irratti hojjetaa jirra. Akka sanatti ka goone aan akkana mul'atutti addi dimokiraatawaa Oromoo eega bu'uureffame yeroon gabaabaadha gara ganna 3-4ti. Yeroo kana keessatti gama haasaa gama yaadaatiin gama yaada maddisiisuutiin waan baay'ee gumaache ka jedhu namana. Addi dimokiraatawaa Oromoo biyyatti galanii qabsoo biyya keessatti geggeessuudha tokko kan itti amanu kanas yaalii gootanii turtanii yeroo adda addaa biyya keessatti galuudhaanii kunis waan irra deddeebi'amee dubbatameedhaa fi irra deddeebinee baay'eetti dubbachuu hin barbaannu garuu asirratti waa lama kaasuun barbaada. Waan mootummaan wayyaanee akkasin biyyatti hin galle godhe keessaa akkan dhagahetti waa lama. Tokkoffaa isin akka dhuunfaatti warri dhaaba kana hooggantanu akka dhuunfaatti yoo biyyatti galtanii rakkina hin qabnu waan jedhu ergaa isinii dabarsanii turanii waan jedhutu jira. Kan ammoo wanti jarri hin barbaannee fi akkasin akka dhaabaatti ijaaramtanii galtanuu hin barbaanneedha. Biyya keessatti galtanii seera ijaarsa jaarmiyaa yookaan paartii biyya sana keessa jiru jalatti isaaf abboomtanii akkasanatti akkasin ijaaramtanuu barbaadanii jedhanii turanii. Lammaffaan immoo alaabaa yookaan faajjii isin qabattanii jirtanu sana akka biyyatti galee oofishaalii akka inni ilaalamu waan hin barbaanneedhaa fi isas akkasin dhiiftanu gaaffiin godhamaa ture jedhame. Mee gabaabaadhumatti waanuma amma kaase lamman kana kaase alatti kanas dabalate
biyyatti galuu sanarratti mootummaadha wajjiniin wanti isin dubbachaa turtan yoo kana gootanii tolee yoo kana hin goone immoo hin ta'u wanti jedhamaa ture maaltu jirame? Akka adda bilisummaa akka adda dimokiraatawaa Oromoo bu'uuressineen quunnamtii uumuu jalqabne mootummaa wajjiniin. Quunnamtiidha uumne malee takka haasaan sirnaan godhamne. Wal arganiituma yaada daddarbachuu haala walii tuttuqanii ilaaluu malee haasaan sirnaa nuuf isaan gidduutti hin godhamne. Gama keenyaan garuu haasaan sirnaa akka godhamu dhiibbaa baay'ee goona turre. Amma Prime Minister Hayilemaariyaam Dassaaleeny wajjin waan kana irratti haasaa gabaabaa goonutti geenyee turre. Malee haasaan sirnaa takkaa hin taane waan ta'eef lakki sababa kanaafitu biyyatti galuu keessan hin feenu takkaa nuun hin jenne sana kallachaan kan nutti himame hin jiru. Booda akka dhageenyutti yoo jarri kun dhufe Oromoo nutti kakaasaniitu biyyi bulbulamaa ka jedhu sodaa qabaachaa turanii jechuu haasaa darbaa dhuufuu dhageenya. Nuti immoo waan amma dhufaa jiru kana agarra turre. Waan biyya keessa amma ta'aa jiru kun akka hin hafne agarra waan turreef yoo achi jiraanne irra ummatichaafis Itoophiyaa guutuudhaafis gumaacha barbaachisu gochuu irra malla jechuurraahi biyyatti deebi'uu barbaanne gara ganna 3 jara wajjin carraaqnee biyya geenyee sun ijibaatamee gaafa deebi'u booddee amma haala haaraatti keessa deebinee akkamitti qabsootti fufna ka jedhurraa ka'uudhaan dhaabota politikaa biraa wajjin walta'iinsa banaatti duraa biyyatti dhaqnee gochuu barbaanne dhaaba Itoophiyaa guutuu maddisiisu biyyatti gochuudha barbaanne. Yeroo sun gufatu amma hamma taateefuu maqaa saboota garagaraatiin waan dubbatuu fi maqaa Itoophiyaatiin warra ijaaramanis waliif finnee dhaaba keessatti dimokiraatawaa alattis dimokiraasiidhaaf qabsaa'u maddisiisutti jirra. Kun waanuma dhiheenya murtaawee jechuudha. Mee dhaabbilee Oromoo gara biraatii wajjin abaa'usa dhiiftanii baatanii wajjiniinis tokko ta'anii dhaaba Oromoo tokko cimsuu yoodhuma dhaaba tokko ta'uun dadhaba'amallee wajjiniin waan wajjiniin hojjechuu danda'amu irratti wajjin hojjechuu irratti ammam deemuu yaaddanii ammam dura buutanii dhaabbilee biraa kana walitti fiduu yaaddanii wanti tokko kan ala darbe Atlaantaa keessatti natti fakkaata Minisootaa keessatti godhamee jira. Inni akka jirutti ta'ee garuu dhaaba warra biraatii wajjiniin walitti dhufuudhaan duratti dhaaba Oromootii wajjiniin caalaa walitti dhufu wal danda'uu kanarratti ODF ammam ijibbaate ammam hojjate jettanii yaaddume? Kanarratti waan danda'amu carraaqnee jedheetan amana. Jalqaba bara kanaa irraa yeroo haalli biyya keessaa fincilli uummataa belbeluu jalqabe irraa jalqabee biyya keessaa dhaamsi nu ga'uu jalqaba. Sunis maqaa dhaaba garagaraatiin socho'uu keessanirra dhaaba tokkotti galaa tokko nuu ta'a afaan tokkichaan dubbadhaa jechuun dhiibbaan biyya keessaa dhufaa. Sana irraa ka'uudhaan nuti dhaabota jiran fi ifaatti yaamicha goonee yaamicha gochuu qofa miti yoo isin nu waamtanis nuti ni waanna jennee ji'ootaaf irratti hojjenne. Sun homaa socho'uu didee booddee karaa namoota Oromoo gariitiin dhaabota Oromoo kana walitti dhiheessuu qabna waan jedhurraa ka'ee tattaaffii godhameen
dhaabonni Oromoo afur koree qindeessituu tokko uumanii jiran gara ji'a 6 dura. Dhaabonni kaan warri waamaman garii deebiyyuu kennuu didanii hafan. Dhaabonni afur garuu koree qindeessituu qaban. Isaan kun maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin dhaaba lamatu jira. Tokko Asmaraarraa hoogganama, tokko Yuroopaarraa hoogganama. Lachuu Adda Bilisummaa Oromoofiin jedhu. Sadaffaan kallacha walabummaa Oromiyaa jedhamee waan dhihoo ijaarameedha. Afraffaan nuyi koree qindeessituu qabna. Koree qindeessituu kana irratti nuti hamma dandeenyu akka caalaa walitti hiiknu barbaannaa yaadas dhiheessina kun akka hojiirra oolu. Nu qofa miti yeroo walgahiin uummataa godhamu keessattuu Minneapolisitti dhaabonni kun idda bu'oonni dhaabota kana afranii yeroo uummata Oromoo magaalaa Minneapolis qubatu dubbisan uummata irraas dhiibbaan dhufe afur taatanii nutti hin dhufinaa. Tokkotti galaa nu kottaa ka jedhu. Sanarraa ka'uudhaan filmaata lamatu lafa jira amma. Tokko dhaabonni kaayyoon isaanii walitti dhihaachuudhaan isaan dandeessisu tokko akka ta'an. Warri immoo kaayyoo walirraa fagaachuurraa tokkoomuu hin dandeenye adda tokkummaa jalatti akka walii qabaman. Adda tokkummaa hooggana tokkicha qabaatu jechuudha. Oromoon afaan tokkichaan haasa'aa jechuudha yeroo alagaa dubbisus. Waan Oromoodhaa duratti jennaa wal fakkaatu fudhata jechuudha. Kuni baatii 9 keessatti akka xumuramu jedhame gaafa murtaa'e amma gara baatii 2 ta'eera baatii 7 nu hafe jechuudha. Nuti sunuu akka daddafu barbaanna. Yeroo hamma sana fixuurra sana dursinee adda tokkummaa kun akka dhalatu barbaanna. Gama keenyaan tattaaffii gochaa jirra itti fufnas. Kuni waan inni mul'isu nuti uummata duuba deemaa jira. Uummatichi tokkummaa isaa 100% mirkaneesseera. Hojiidhaan, dhiigaan, madaa'uudhaan, hidhamuudhaan mirkaneessee jira. Nutis hammuma uummatichi tokkoomuu carraaquun keenya kun sanarratti wal harkisuun keenya kun hammam uummata duuba akka hafne ragaa bahaa. Kana nuti gama adda dimokiraatawaa Oromootiin 100% fedhii qabnaa. Irratti hojjechuu barbaannaa akka inni milkaa'us baay'ee barbaanna. Uummataaf deebii kennuudhaaf dhiibbaa nurra gaaffii uummati qabu waan ta'eef. Amma gaa inni sun kan hoogganus koree dhaabbate sana kan hoogganus isini wanti sun akka jirutti deemaa jira beellamumarra jira jechuudha ji'a 9 gidduutti akka dhumu jettanii. Garuu gidduu sanaan ittuu inni sun itti gallisaa yookaan xumurrisaa hin beekamin ODF dhaaba biraa wajjiniin dhaaba guutummaa Itoophiyaa keessatti hojjetuu fi wajjiniin dhaaba Gimboot Sabaattii fi dhaaba biraa 2 wajjiniin immoo hariiroo tumsaa uummattaniittu kun ifa baay'ee ture dheengadda. Inni kun ammasa kan dhaabbilee Oromoo wajjiniin jalqabame sanarratti gufuu hin ta'u yoo inni dura jalqabame sun fiixaan ba'e isa kana keessa hin baatu moo akkam lammansaa? Kan duraa hoogganni koree qindeessituu dhaaba tokko miti. Hin naanna'a. Dhaabi tokko yeroo hamma tokkoof dura taa'aa koree qindeessituu ta'a dhaaba biraatitti aanaa akkasitti naanna'a malee dhaabi tokkolleen dhaabbataatti hooggana koree qindeessituu hin ta'u. Sana qajeelchuun barbaada. Kan biraa warra arbanyochi Gimboot 7 kanaa wajjin osoo dhaabota Oromoo kanaa wajjin waan wal ta'insaa kana haasa'uun jalqabin isaanii wajjin haasaa jalqabne. Isaanii wajjin maarchi darbe keessa wal hubannoota irra geenye. Gidduutti koree qindeessituu kana ijaaruun waan jalqabameef tarii sana xumura itti goonee wal taaneeyyuu akkuma dhaabota Oromoo wal ta'aniitti tumsa amma tolfame kana
dhaquun abdachiisaadha hin danda'ama laata haa ijibbaannu jechuuf waan yeroo sana jalqabame tursine waan arbanyoochi Gimboot 7 wajjin jalqabne sana. Gidduutti immoo dhaabota Oromoo wajjin koree qindeessituu ijaarree quba qabaachifnee yoo barbaadan tokko tokkotti yoo barbaadan immoo walitti dhufanii tattaaffii nuti dhaaba sadarkaa Itoophiyaatti hojjetu bu'uuressuudhaaf deemnu kana keessaa qooda fudhachuu akka danda'an itti himaa turre. Amma kana caalaa immoo tursuun rakkisaa ta'e. Kana caalaa tursuun caalaa uummata keenyaaf silaa bu'aa buusu ka tursu ta'e. Maal jechuun irraa kana jette yoo jette akkuma beekamu fincilli ammaa kun Oromiyaa keessatti dhohe. Oromiyaa keessatti dhohee naannoo biraattis babal'ate. Keessattuu naannoo Amaaraa keessattis danfee ka'e. Kana lamaan walitti fiduun waan walitti fidu milikkita illee agarsiisuun uummata biyya keessa jiruuf hedduu barbaachisaadha. Yeroon isaa immoo amma. Yeroon isaa silaa kanaan dura irra ture amma jechuudhaan dhaabota Oromoo eegnee homaa socho'uu dinnaan qabsoo biyya keessaatii fi ilaalcha olaanaa kennuurraa dhaabota 3 kabraa wajjin sochii biyya Itoophiyaa jedhamu dhaaba Itoophiyaa guutuu keessatti socho'uudhaaf akeekkatu dhuma ji'a darbeetti labsinee jirra. Ammas dhaabonni Oromoo yoo barbaadan tokko tokkoon yookaan immoo wal ta'anii dhufanii sochii amma dhalate kanatti miseensomuu danda'u. Banaadha balballi. Nutis akka kun banaa ta'ee itti beeksisaa jirra. Gama kaaniin dhaabota biraa wajjin wal ta'uun keenya maaliif akka inni koree qindeessituu gufachiisu nutti hin mul'atu. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo dhaabota garii wajjin akkuma kana innis tumsa tolfatee jira. Nuti sanarraa qurma hin qabnu. Kanaaf sababii nuti waan gooneef sababa inni gufachiisuuf nutti hin mul'atu. Yeroon immoo yeroo ammaa yeroo itti waan biyya keessaa dhaqqabuu qabnu yoo xiqqaate fakkeenya taanu ummati walii wajjin dhaabbachuu isaa kana biyyatti asiichi akka inni mul'atu dhagahamu yeroon goonu amma waan ta'eef arbanyoochi Gimboot 7 fi dhaaba Affaar dhaaba Sidaamaa wajjiniin sochii biyya guutuu Itoophiyaa keessatti godhamu qindeessu tokko uumnee jirra. Kun yoo qabsoo Oromoo deggere malee akkaataa inni itti qabsoo Oromoo laaffisu nutti mul'atu. Arbanyoof Gimboot 7 kanaan dura imaammata inni qabu keessaa tokkomaa inni gosa irratti hundaa'amanii jaarmiyaa ijaaramu kana balaaleffachaa turanii sirnuma biyya sana keessatti dhaabbachaa turiyyuu sirna federaalaa irrattis fedhiin jarri qabu ammana hin turre karuma sanarraa hundaa'ee gaaffii uummanni Oromoo kaasaa ture karaa adda addaa yeroo adda addaatiin hooggantoonni jaraa ibsa adda addaa kennan irratti mormaa turanii waan jedhamutu jira. Ittuu kun kanaan jiru akkamitti dhaabni gaaffii Oromoo tokko qabee deemaa jiru dhaabbilee gaaffii Oromoo hin deeggarre yoo xinnaate federaalizimii sanayyuu hin fudhanne wajjiniin hariiroo godhachuu danda'a. Akkamittis qabsoo sana fiixaan ga'uun danda'ama. Kun qabsaa'uu miti gaaffii uummata Oromoo dabarsanii kennanii namoonni dhuunfaa warra Itoophiyaa kana wajjiniin dhaabbachuu warra qabsoo Oromootiif gufuu ta'u wajjiniin dhaabbachuudhaaf deemuu waan jedhamu wanti haasa'amu jira. Jarri kun gaaffii isin qabdan keessumaa dhimma federaalaa irratti dhimma gaaffii Oromoo irratti ammamitti fudhataniitu
keessuma gimboo sabaatti kun ammamitti fudhataniitu ammama irratti dubbattan waan kana irratti dantaa uummata Oromoo ilaalchistanii. Gaaffii gaariidha kun. Kan duraa tumsa sanyii sammanu tolchinee kana tolchuudhaaf dhaabni yaada wal fakkaatu irra gahee tumsan tolchu. Hin tokkooma. Dhaaba tokko ta'a. Yeroo ati tumsa walii wajjin tolchitu waan garii irratti wal taataa waan garii irratti garagara jechuudha. Kanaaf dhibbaaf dhibbatti nuti ejjennaa isaanii hin fudhanne isaanis dhibbaaf dhibbatti keenya hin fudhanne. Garuu waan wal nu taasisu irratti waan wal taanetu jira. Sun fakkeenyaaf yaada federaalizimii hin fudhatu. Biyyi Itoophiyaa biyya sabootii fi hordoftoonni amantii garagaraa keessa jiraatan ta'uu isaa ni fudhatu. Kunis sirna politikaa itti aanee tolfamu keessatti calaqqisuu qaba ka jedhu ni fudhatu. Naanna'ee garuu waa'ee hiree murteeffannaa irratti uummaticha kan murteessu jedhameetu lafa kaa'ame. Nuti isaanis amma tokko hiiqanii nuti amma tokko hiiqneetu waan wal nu taasisu irratti tumsi kun uumame nu hojjechiisa jennee amannaa. Kanarraa ka'ee garuu ololli baay'een banamuuf akka deemu shakkii hin qabnu. Kuni keessattuu namoota waan ta'e hundaa'uu shakkiidhaan ilaalan biratti malli biraan jiru yoo hojiidhuma dhiiftee teesse malee ati waa goonaan isaa waa tokko siin jechuun isaanii waan hin hafne. Naanna'ee garuu waa'ee mirga Oromoo ani amantiin qabu tokkotu jira. Uummanni Oromoo mirga isaatiif harka isaa duwwaa mootummaa hidhate dura dhaabbatee qabsaawaa jira. Kanaaf humna kamtu dhufee mirga inni akka sanatti argachaa jiru harkaa fuudha. Kana sodaachuun hin barbaachisu. Sodaa kanaatiin rakkachuurra itti buunee itti deemneetuma haalicha ilaaluutu barbaachisaadha ka jedhuun qaban. Kana irratti ejjennaa ifaadha qabna. Nuti qabsoo hidhannoo maleessatti amanna. Yeroo baay'ee qabsoo karaa nagaa jedhamaa ture suni waan nuti yaannurraa nu maqsa. Qabsoo hidhannoo malee geggeessuu barbaanna. Sunis jechuun nuti ofii keenya hidhachuu akeeka hin qabnu. Uummataanis hidhadhu jechuu gorsuu fi hoogganuuf hin deemnu. Sanyii amma uummatitti jiruuf fincila amma biyya keessaa sana ka uummati ka'ee mirga isaa gaafatu wareegama barbaachisus kaffalu dararama barbaachisus fudhachuudhaaf qophii ta'u qabsoos akkasiitti kan nuti amannu. Irra caalaa kan nuti silaa filannu osoo seerri fi heerri jiraate karaa filmaataatiin uummanni waan barbaadu akka guuttatu hooggana isaa akka filatu kaayyoo barbaadus akka deeggaru kan hin barbaanne immoo akka mormu kanaatu baasaa jenneetu amannaa. Qabsoo hidhannoo itti hin amannu ofii keenyaafis irratti hojjechaa hin jirru irrattis hojjechuuf hin deemnu. Amma dhiyoo kana hariiroo kan isiniin tumsa kan wajjiniin humtan Arbeenyoch Gimboot Sabaatti hidhannootti amanaa lafarraas waa qabna jedhaa jira lolaa jirras jechaa jiru. Jara kana wajjiniin dhaabbachuun yoo karaa biraatiin deeggarsa qabsoo hidhannootiif kennuu keessatti hirmaachuu ta'uu hin danda'u. Eelaa waan wal xaxaatu jira asitti ka hubatamuu qabu. Sochiin guutuu Itoophiyaatiif dhiyeenya falmame kuni ofii isaatiif sochichi qabsoo hidhannoo maleessatti amana. Jijjiiramni dhufus jijjiirama karaa nagaa akka ta'u amana. Garuu murni walitti dhufe kun dhaabi kam qabsoo tooftaa qabsoo akkamii filataa murteessuu fi hin danda'u. Achi keessa warri qabsoo hidhannootti amananii irratti bobba'aa jirra jedhan ni jiru.
warri akkuma keenya immoo karuma politikaa qofa qabsaa'uu yaadanni jiru garuu sochiin kun sochiin Itoophiyaa guutuu kuni akka sochiitti karaa nagaa jijjiirama fiduudha barbaada. Inni kun nuuf rakkina miti. Yoo warra qabsoo hidhannootti amanuuf rakkina ta'e isaantu furata sana. Mee egaa karaa ammatti deemtanu kanarratti karaa yooduma karaa Arbanyooch Gimboot Sabaattii kana wajjiniin deemtanii yoo jedhame ammam qabsoo Oromoo gaaffii keessan yeroo gabaabaa irratti fiixaan baasuu danda'a jettanii yaaddu? Ilaa yoo sochii biyya keessa deemaa jiruuf hamilee dabale malee sochiin amma uumne kun addatti yeroo gabaabaa keessatti bu'aa buusa jennee amannu. Garuu fincila biyya keessaa saboonni garaagaraa kaasan kana inni hamilchiisa jennee amanna. Kanarrattis ni hojjenna. Sanad dabalee gaafa akka gaariitti ijaaramee jedhu maqaa Itoophiyaa guutuutiin humna dubbatu ta'a mootummootattis. Kunis mootummaa amma biyya keenya harkaa qabu irratti dhiibbaa jabeessuu irratti qooda guddaa qabaata. Wanti kun hin jalqabame malee hin dhumanne. Ammatti dhaabota 4tu walitti dhufee dhaaboti dhufuu barbaadan idda bu'oonni saboota garaagaraa dhufuu irratti hojjechaa jiran dhufanii itti makamuu irratti hojjechaa jiran akka jiran ni dhageenya ni jajjabeessinaa. Hamma danda'amutti saboota biyya sanaa hundaahuu keessatti kan of argan akka ta'e argamu mul'atu barbaanna. Qabsoon yoo bor akeeka isaa gahee ni feeta yoo bubbulees mudhii kee hidhatteetu qabsootti fuufta. Qabsoon politikaat akka sana. Kanaaf guyyaa manaa keessattitu bakka akkasii geenya jedhee namaaf himuu hin danda'u. Biyya keessatti egaa Oromiyaa keessatti akka beekamu qabsoonni godhamaa jiru yeroo kamiin iyyuu caalaa cimee hadhaa'ee haala abdii namaa kennisiisu keessa jira. Wareegamni isaallee hammaatu malee garuu maaltu jira haala ilaalamee jedhu kana qabsoon amma biyya keessatti deemaa jiru kun jaarmiyaa siyaasaatiin hoogganamaa hin jiru. Jaarmiyaan siyaasaallee harka keessaa hin qabanu. Caalaansaa aktivistootatuyyuu hojjechaa jira waan jedhamutu jira. Akkumayyuu jaarmiyaan siyaasaallee qooda keessaa hin fudhannes wanti godhamu jira waan jedhamutu dubbatamaa jira. Mee akka ODF'tti lafa irraa qabsoo amma biyya keessatti godhamaa jiru irratti lafa irraa maal qabdu? Hirmaannaan isin qabsoo amma sabni biyya keessatti gochaa jiru irratti miseensotni keessan gochaa jiranu ammamtu jira? Achuma yaada sammoon deddeemaa jiru kana dhaabbileen siyaasaa keessaa hin qabanu qooduma jarri fudhachaa jiru iyyuu hin jiru yaada jedhu irratti akka nama tokkotti mee yaada maalii qabdu sin? Qabsoon kun kan uummataa ta'eera amma. Of sobuu hin qabnu. Qabsoo uummatichi dhuunfateera kan kooti jedheera. Uummaticha keessaa dhufe wanti qabsoo kanaan deemaa jiru. Dhaabonni waa itti daddabalaa jiru, aktivistoonni waa gumaachaa jiru sun hin haalamu. Garuu abalu jalattitu qabsoon kun deemaa jira jechuun hin danda'amu amma. Hooggana abalu jalattitu qabsoon kun deemaa jira jechuun hin danda'amu. Hundi garuu hanga taateef guddaas haa ta'u xiqqoos haa ta'u wama tokko waa dhaamuudhaan waa himuudhaan gargaarsa garii hiixachuudhaan waan garagaraatu harka keessaa qaba. Fincilli biyya keessaa kuni jabinnisaa guddaan hooggana waaltaa dhabuu isaati. Osoo inni hoogganaa beekamaa tokko qabaatee duruu mootummaan dhaqee dhahee dhabamsiise. Sodaatanii nama warra Oromoo Federalist Congress irraa namoota shakkan qabanii hidhan.
Jarri sun fincila kana dhukaasuu irraa qooda qabu jedhee namanu. Garuu inuma sodaatan warri mootummaadha. Kanaaf kun waan haaraadha. Waan seenaa Oromoo seenaa Afrikaa keessatti waan takkaan argamini. Wanti biyya Oromootti jalqabamee naannoo Amaaraa, Konsoo bakka garagaraatti babal'atee waggaa tokko yeroo caaluuf deeme kuni seenaa keessatti waan takkaan argamini. Hammam uummanni aariin isa bokoksee sadarkaa dhohuutti gahe mul'isa. Mootummaa kanatu furmaata biraa arguu dadhabe. Ummati roorroo jibbeeti kan inni fincile. Caalaa roorroo hojjechuudhaan waan kana dhaamsuu isatti fakkaata. Kun hin hojjetu. Caalaa hammaachaa deema, hadhaawaa deema. Naanna'ee bittinnaa'uu sirna poolitikaatti illee geessuutu mala. Kun waan irriba nama dhorku. Si'a tokkicha sirni poolitikaa diigamnaan deebisanii ijaaruun hedduu ulfaataa ta'a. Muuxannoon Somaaliyaa sanaaf ragaa gaariidha. Kana fi humna kanatu waan amma biyya keessaa dhalchee sochoosaa jira jedhanii bakka tokko kaa'uun maqaa itti horachuunis danda'ama natti hin fakkaatu. Qajeelaallee hin ta'u sana gochuun. Anamma adda dimokiraatawaa Oromoon waan kana hooggana jedhee hin haasa'u dhugaan ta'u. Immoo ummatichaafis gaarii miti sun. Ummatichuma keessaa madde kun haaluma inni keessa jiru abidda ganamaa galgala isa guggubu sanatu ummaticha kaase. Mee maal goonaa irratti yoo mari'anne akkamitti dhaamsi keenya isa ummaticha gahe isa gahee kanarratti hundaa'ee gamatti deemu qajeelfata yoo kana faarratti mari'anne irra bu'aa qabanaaf fakkaata. Qabsoon siyaasaa gaa itti gala qaba. Saba sana abbaa taayitaa gochuudha. Kun immoo jaarmiyaa tokko malee hoggansa jaarmiyaa malee bakka gahuudhaaf baay'ee rakkisaa. Walitti qindaa'ee seera qabaatee bakka gahuudhaaf hin rakkisa. Akka ta'u hin beeku ani jaarmiyaa malee qabsoo deemaa jiru kana akkamitti bakkaan ga'aa uummata sanas immoo dhiibbaa keessaa baasaa du'aaf gidiraa keessaa baasa jechuun danda'ama? Hin danda'amu. Kanaaf furmaanni isaa ala kana warri ala kana jirru wanti nuti gochuu qabnu dafnee sagalee Oromoo bakka tokko dachaasu. Oromoon afaan tokkichaan uummatichaafis dhaamsa dabarsu. Mootummoota warra mootummaa wayyaanee irratti dhiibbaa gochuu danda'an afaan tokkichaan dhannee dubbisu akka isaan tattaaffiin isaan godhan wayyaa'u. Akki nuti itti qabsoo kanaaf tumsinu akka kana malee akka amma jiru kanatti baay'ee yaachisaadha. Baay'ee yaachisaadha. Keessattuu tarkaanfiin mootummichi fudhatu uummata kanatti dhihaatee dhibdeen maalii jechuu dhagahurra caalaatti roorrisuu caalaatti hammeenya hojjechuun kuni deemee hadhaa kanan jedhamne hadhaa yeroo gaabaatti buqqa'uu hin danda'amne maddisiisa. Sana caalaa immoo uummatoota sabaaf saba waliin dhahuudhaaf tooftaan mootummichi hordofu balaa guddaadha. Naanna'ee biyyichallee diiguutti waan geessuuf nu hundi dhaabonni Oromoo, dhaabonni saba biraa ijaaramanis, maqaa saba biraatiin ijaaramanis, dhaabonni maqaa Itoophiyaatiin socho'anis haala jiru kana jalatti waa hundaa'uu dandeenye garaagarummaa nu gidduu dhiphifnee walii wajjin hojjennee biyya keenyaaf uummata keenya gaaga'ama itti adeemaa jirurraa dandamachiisuu qabna. Kun ilaalcha ol aanaa qabaachuu qaba. Akkasittiin ilaalaan. Mee gaduma dhumaatti deemnaa gaaf mootummaan Itoophiyaa amma muddamumarraa kan ka'ee labsii yeroo atattamaa labsee
uummata akka barbaade hidhaa akka barbaade ajjeesaa isa yeroo dargii sana tarkaanfii bilisaa jedhamu sana akkasa goolii diimaa sana keessa jira sabni amma uummanni keenya karaa adda addaatiin warra kaan mooraa waraanaatti naqanii achi keessa torchii godhamaa jiru waanuma barbaadan gochaa jiru jarri kun dhiibbaa kanarra ga'uun dhugaadha qabsoodhuma sabni keenya godheera kanaaf namoonni wareegatti kaffalanis itti galateeffachuu qabna. Mee waa'ee yeroo labsii atattamaa kanarratti mootummaa sana ammam fayyada ammam tasgabbaa'uudhaaf ammam caba amma irra ga'ee sanarraa dandamachuudhaaf isa fayyada jettanii yaaddu? Labsiin haala muddamsuu kun labsamuunsaa waan ragaa bahu qaba. Sunis mootummaan kun ji'ootuma xiqqaa dura filmaata geggeessee 100% filame. 100% filamuunsaa sun dhara ta'uu ji'oota keessatti akka duriitti biyya bulchuu dadhabee haala muddamsuu labsee haala muddamsuu labsuu jechuun maal jechuudha? Mootummaan siviilii hojiirraa ka'ee waraanatti aangoon kennamee jechuudha. Amma Oromiyaa ka bulchu dhugaatti waraana. Warra Oromoon filate jedhamee ji'oota meeqa dura himame miti jechuudha. Mootummaa kanan fayyada yoo yeroo biteef malee mootummaan kun humna qofaan aangoorra turuu hin danda'u. Tarii uummata yeroodhaaf rifachiisee haala fincila kana qabbaneessuunsaa hin mala. Garuu kun waan hin hafne uummati kun lammata deebi'ee akka duriitti hin bulu. Sirni jijjiiramuu qaba. Sirni uummatichi itti amanu irraa amantii qabu, fedhii qabu yoo dhalate malee uummata kana ammaan booda humnumaan dhiitanii, ajjeesanii, hidhanii, dararanii bulchuun hin danda'amu. Naanna'ee mootummachaafis irra gaaga'aa ta'a. Mootummaan kun lakkuma nama ajjeesuun akka caalaa ajjeesu hojjechaa jira. Akkuma immoo caalaa nama ajjeesaa deemuun of duuba deebi'uu dadhaba. Sadarkaa tokko gahee yoo dhuguma ogeessa ta'e dhaabee lakkii nama fixuun, uummata biraa fixuun balaa fida malee nuufis karaa nuti hin deebinetti nu geessaa jira malee jedhee dhaabbatee fedhii uummataa guutuu jalqabuu qaba. Fedhii uummataa guutuu jalqabuu jechuun milikkiti duraa hidhamtoota gallakkisuudha. Keessattuu hoogganoota poolitikaa hidhaman gallakkisuu qaba. Yoo sana gochuu jalqabee uummata irraa amantii deebisee argachuu danda'a. Yoo sanan godhin namoota shaaree, shoomee kana ol baasee sana gabbuusee kun uummata biratti hiikaa tokko illee hin qabu, jijjiirama biraa illee hin fidu. Kana nu qofa osoo hin taane mootummoonni saahibban isaanii illee itti himaa jiran. Kan nama ajaa'ibuu warri dubartiin isheen African Union Commission hooggantulleen amma gabbaatee ifatti dhaabota poolitikaa dubbisaa labsiin haala muddamsuu qofti isin hin baasu. Afrikaa keessatti kun waan takkaan dhagahamin hin jedhanii waliin mootummoonni Afrikaa. Kun warri Afrikaa illee baay'ee akka yaadda'e agarsiisaa. Mootummaan kun nama yaadutu keessa jira yoo ta'e yeroo itti dhaabbatee lakkii karaan irra deemaa jirru kun nun baasu uummataatti taraaramuu qabna yeroon jedhu gahe waan saamanii nama ajjeesanii kana caalaa ajjeesaatti fufuun isaaniifuu gaarii hin ta'u. Kanumaan kanatti mul'atu. Gaarii egaa marii keenya keessatti kan akka ijootti kanan fudhadhee waa lama irra deebi'ee ilaaluu tan barbaada. Tokkoffaa adda dimokiraatawaa Oromoo marii
dhaabbilee Oromoo biraatii wajjiniin kanaan dura jalqabee walitti dhufeenya uumuudhaaf jalqabee ammallee itti fufee jira. Wanti sun hin dhaabbanne gara gaariitti haala gaariittis akka deemu irratti hojjetaa jirtu. Kanan hubachuu danda'e isinirraa. Ittuu kun sanaan jiru immoo dhaaba biraatii wajjiniin warra Gimboo Sabaattii kana wajjiniin immoo haalli uumamee sochii biyya keessatti sabaaf sablammoonni biraa mootummaa sanarratti gochaa jiranu deggeruudhaafis waan nu gargaaruudhaafi jara wajjiniinis hariiroo uumannee akkuma wajjin dhaabbachuu solidaaritii agarsiisuutiifis nu ta'a. Inni kun immoo isa dhaabbilee Oromoo wajjiniin hojjannaa jiru sanarratti gufuus hin ta'u hin dhaabusi. Inni sunis itti fufaa dhaabbilee Oromoo walitti finnee tokko ta'umsa irratti itti hamannaa waan jedhu waan qabdan natti fakkaata. Akka naa galetti yaadni koo kun sirriidha. Nuti dhaaba Oromooti. Dhaaba Oromoo taanee garuu dhaabota Oromoo hafan irraa waan adda nu taasisu qabna. Sunis mul'ata Itoophiyaa guutuudhaaf qabna. Ka Oromoo qofatti of murteessinee hin jirru. Itoophiyaa guutuudhaaf waan malu mul'ata qabna. Waan ta'eef Oromootaa wajjin akka Oromootti walta'iinsi caalaa akka jabaatu. Sadarkaa Itoophiyaatti warra yaadan furmaata barbaadanii wajjinis hojjechuuf kan anjessu mul'ata nuti qabnu kanarraa kaaneeti. Arbanyooch Gimboot 7 qofa miti ka wajjin amma walta'iinsa irra geenye. Dhaabota lama ka biraa jiran. Paartii uummata Affaar, sochii dimokiraatawaa uummata Sidaamaa kana fi Gimboot Arbanyooch Gimboot 7 dabaleeti ka wajjiniin dhaabonni afur sochii Itoophiyaa guutuu kana maddisiifne kun jalqaba. Dhaabota biraas idda bu'oonni saboota biraas suuta tartiibaan dhufanii itti dabalamu. Kullachuu wal faana hojjetamuun ni barbaachisa. Ka Oromoo keessaa jabeessaa deemu, ka sadarkaa Itoophiyaatti tattaafatamaa jiru kanas finiinsaa deemuun barbaachisaadha. Akka gaariitti siif galee kana caalaa waan itti dabaluun qabu. Galatoomi. Baay'ee galatoomaa. Mee dhumarratti gaaffiidhuma kan gara dhuunfaatti hin deema. Qabsoo Oromoo keessatti waggaa 40 waggaa 50 ol dabarsitaniittu. Yeroo kana keessatti mee al tokko tokko haaruun, dallanuun, gammachuun hin jira. Mee jireenyuma kana keessanitti yeroo isin baay'istanii itti gadditan kan na gaddisiise kana garaa koo keessaa jettanii yaadattanu maayini? Gaaffii ulfaataadha kun. Maaliif qabsoo hidhannoo keessatti waan nama gaddisiisu baay'eetu yeroo irraa yerootti ta'a. Garuu tarii kan hamma gaafan du'uutti na wajjin turu wareegamuu jaalala kiyya Baaroo Tumsaati. Nama dandeettii addaa qabu, obsa guddaa qabu, waan amma adda bilisummaa Oromoo ta'e kanas nama walitti qabee nama namoota sadarkaa garaagaraa wajjin wal ta'uu danda'u abdii qabsoo Oromooti jennee soo eegnu wareegamuu isaa baay'ee na dhagahamee osoo qabsoo irratti wanta akkasii namarra gahaa beekee durmaanuu qabsoon seenuun ture. Waan haasa'uu namni hin barbaanne natti kaafte dhumarratti yoon hammasuma jedhe nan ga'u. Haa ta'u akkamitti du'ee maaliif du'ee jechuu keessas galuu hin barbaadu. Gadda keessanis garuu anis nan qooddadha. Akkuma sana immoo namni tokko nama ta'anii egaa jirra. Jireenya keenya keessatti immoo wanti nu gammachiisu tokko jira. Ijoollee argachuun, fuudhuun, waa tokko gochuun jira. Gammachuunuma isin jireenya keessan keessatti qabdan keessaa mee gammachuunuma gaarii kan na keessaa hin banne kana wanti jettan hoo maaltu jirame? Inni waanuma dhiyoo ta'e, tarii waan dhiyoo ta'eefi tarkaanfii leellisaa Fayyisaa fudhate. Atileetikiin Itoophiyaa maqaa itti horan
hedduun isaanii Oromoodha. Abbabaa Biqilaa irraa jalqabee garuu gurbaan kun nama ganna 26 gaafa nuti mootummaa ce'umsaa seennu daa'ima jechuudha inni kun sadarkaa addunyaatti akka Oromoon beekamu warri Oromoon eessa Itoophiyaan eessa hin beekne illeen akka isaan waa'ee Oromoo beekan tarkaanfiin inni fudhate waan taasiseef kun waan akka Oromootti hundi keenyatti boonuu qabnu tarii hamman gaafan du'utti ittiin gammadaa boonaatan du'a. Ammas biyya alaa biyya Awurooppaa biyya Noorweey keessa jiraattu ati manaa keessan immoo Dr. Queen Kaanaadaa jiraatti wajjiniin jiraachuu hin dandeenye waan sana kanaan dura al tokko kaastanii turtanii Kaanaadaa keessa jiraachuu hin dandeessan jechuudha isin. Eeyyee seera Kaanaadaa tokko jira isatu narratti hojiirra oolee sunis namni qabsoo hidhannootiin mootummaa kamuu mootummaa diktaatara yoo ta'u garagalche Kaanaadaa keessa jiraachuu hin danda'u. Sanaaf yeroo an seenee hamma tokko ture sana waraqaa addaa hayyama addaa naa kennameetu hamma tokko biyya sana ture garuu haala gaadi'aa ture bahee deebi'uu hin danda'u. Kaanaadaa keessa garuu walii gad deemuu hin danda'a. Hojii garii fudhachuu hin danda'u irraan dhorkame. Barnoota seenuu hin danda'u sunis dhorkaadha. Keessattuu bahee deebi'uu dhorkamuun sun waan an gochuu barbaadu irratti hedduu nagaadi'ee sanaaf yeroon 2005tti dhiisee deemu akkan hin deebine beekaatan deeme. Eegasii si'a 2-3 viizaa gaafachuu carraaqeen ture tokko gaafa ilmi keenya fuudhee cidha sanarratti argamuudhaaf viizaa gaafadhee viizaan sirnaa akkanaaf hin kennamne natti himamee kan biraa yeroo mucayyoon keenya baar exaam dabarte sanarrattis argamuuf viizaa gaafadhee viizaa argachuu hin dandeenye. Jaartinti yemmuu akka Noorweetti hin galle horii liqeeffattee baratte. Yuunivarsiitii amma barsiiftuu teenuurii qabdi. Teenuurii sana lakkiftee kaatee Noorweetti galtee haaraatti hojii biraa barbaaduun sanarratti hundeeffamtee immoo liqii liqeeffattee baratte baasuun ulfaataa waan ta'eef isheen Kaanaadaadhuma turte ani biyya Noorween jiraadha. Silkiidhaan wal agarraa biyya biraattis walitti dhufnaa yeroon biyya kana dhufu maatiin hammi Kaanaadaatti hafan asitti dhufaniitu wal agarraa. Haala qabsootu kana godhe waan qabsoorraa madde waan ta'eef anis wannoo guddaan qabu jaartiin tiyyas kana beekteetuma fudhatteetu akkasitti waliin jiraan. Lammii biyya kamiiti ammasin? Waraqaan abbaadheetti hin deemu ka Noorweeti amma. Lammiidhuma biyya? Garuu dhugaatti lammii biyya kamiyyuu miti anta akkaan taane. Paaspoortii Noorweeduu waan deemtu malee lammiidhuma Oromiyaati isin. Lammiidhuma Oromiyaati isin amma paaspoortiidhuma Noorweetiin deemtu malee. Maaliin jiraattu amma namni jiraatee hojjatee dhumarratti soorama ba'ee soorama sanaan jiraata dhuma isaa sanarratti carraa dhuma sanayyuu argachuu keessan hin beeku maaliin jiraattu fuula durattis maanni yaanni keessan mee? Biyya Noorwee mootummaan nama akka kiyyaa hojii hin qabne waan mana ittiin kiraeffatu waan nyaatu kana waan taatu xiqqoo naddarbatu ji'a ji'aan sanarra dabalee wal'aansi biyya Noorwee nama hundaafuu akkasumatti argama. Gama kiyyaan haala jireenyaa irratti rakkina tokkollee hin qabu. Qabsoodhumatu akka nuti yaannutti akka nuti hawwinutti deemuu hanqachuutu dhibdeedha malee hamma Noorwee jirutti hin beela'u hin daaru
yoon dhukkubsadhu wallaansa nan argadha garuu dureessa immoo hin ta'u. Ittuu umurii keessanitti beekumsa keessanii dandeettii keessanii horii soorattanii sooromtanii bakka barbaadan jiraachuu dandeessanuu qabsoodhuma saba kanaatii fi umurii keessan guutuu gatii kaffalaa jirtu. Kanaaf immoo wanti biraa wanti jennu hin jiru bu'aansaa seenaadhuma ta'uu danda'a. Waan isin gochaa jirtan kana seenaan yoomiyyuu hin yaadata. Abbaan barbaade akkuma fedhii isaatti akka jibbaaf jaalala isaatti waan barbaade jechuu hin danda'a. Sabniif seenaan immoo waan dubbatu kan mataa isaa qaba. Isumaaf dhiifna. Egaa yoo isinii wajjiniin marii itti fufa jedhee guyyaan tokko guyyaan lamallee nu ga'uu dhiisuu danda'a. Yaada haala yeroo amma jiru irratti seenaa keessan irraas immoo waanuma xixinnoo irraa qunxurree haasa'uu keenyaa fi baay'een itti gammada. Ammas irra deebi'ee isinin galateeffadha. Fuula durattis immoo haaluma fuula duratti uumamu adda addaa irratti walitti dhufnee marii tokko gochuu iyyaalla carraas akka argannu nan amana. Ankaraa kootiin marii isinii wajjin godhe irratti baay'ee gammadeera. Maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota isaat afaan Oromoo qophii dhimma keenyaatiin baay'een isin galateeffadha. Galatoomi gaaffii gaggaariidha gaafattee gaaffii akka namni yaadu godhu waa'een Oromoo gahaatti babal'atee Oromoonuu hin beeku waan kana babal'ifnee ummati akka quba qabaatu gochuun hin barbaachisaa waan tattaafachaa jirtan kana ija gaariidhaan ilaalaa milkaawaa jabaadhaa yeroo biraa yoo carraan argame walitti deebinaa. Atis dhaabii ati hojjettuufis galata guddaa qabdanii nagaan jiraadhaa jechuun barbaada. Egaan daawwattoota keenya mariin obbo Leencoo Lataatii wajjiniin har'aaf goone kana irratti raawwata. Marii kanarraa beekumsa odeeffannoo gaggaarii adda addaa akka argattan abdii qabaachaa amma marii biraatiin keessummaa biraatii wajjiniin walitti deebinutti sagantaa keenya irraa asirratti raawwanna. Waan nu wajjiniin turtaniif galatoomaa fayyaa ta'aa. La